Dhiyaada dhaggeeffattooteenna oduutiin jalqabaanii waraan kaaba Itoophiyaatti wagga lamaaf tureen walqabatee Itoophiyaan dippiloomaatoota biyyoota lixaa jidduu seentummaan himannaa jajjabaa dhiyeessaa turte. Sababuun kanaan hariiroon Itoophiyaa fi US muddam seenee ture. Pireezidantiin US Joe Biden haavi Jose Masingaan Itoophiyaatti ambaasadara United States akka ta'uu fi kaadhimuu wajiirri isaanii White House jalqaba torbaan kana beeksise. Ambaasadariin Itoophiyaaf ramadamuuf dhiyeessan kuniin eenyu Hamza Hussein akkanaan qopheesse. White House ibsa ramaddii dippiloomaatota olaanaa United States biyyoota garagaraaf muddee ilaalchisuun baaste keessatti Harvin Jose Masinga Itoophiyaatti ambaasadara biyyattii ta'uun muudamuu ifa godheera. Waggaa darbe eegalee dhimma ishee akka isheef raawwachiisu namni US Finfinnee kan magaalaa dippiloomaatikii Afrikaa jedhamtutti ramadee Tracy Jacobson turan. Haa ta'u malee sadarkaa ambaasadaraan osoo hin taane sadarkaa yeroof dhimma raawwachiisaatti ka dalagaa jiranidha. Ambaasadarri haaraa kun yeroo Itoophiyaan waraana waggaa lamaaf ture nagaan xumuruuf waliigaltee raawwattee fi hariiroon isheef biyyoota lixaa waliin qabdu fooyya'aa jiruttidha. Waraanni kun karaa nagaan akka xumuramu kanneen dura aantummaan socho'aa turan keessaa tokko immoo Ameerikaadha. Ambaasadar Harvin dippiloomaatii muuxannoo bal'aa qabanidha. Yeroo ammaa ministeera dhimma alaa Ameerikaatti itti aanaa gargaaraa hoogganaa biiroo dhimmoota Afrikaati. Kan dura ministeera dhimma alaa biyyoota Afrikaa fi Eeshiyaa garagaraatti dippiloomaatiif hooggansa garagaraatti tajaajilaniiru. Ollaa Itoophiyaa kataate Sudaanitti ambaasadara itti aanaa akkasumas Chaayinaatti hoogganaa dhimmoota dinagdee ta'uun hojjetan. Afaan Firaans, Ispaanishii fi Mandariin yookiin afaan Chaayinaa ni dubbatu. Gaanfa Afrikaatti xiyyeeffannoo addaa akka kennitu Ameerikaan waraana kaaba Itoophiyaa waggoota lamaaf ture xumura itti gochuuf gamtaa Afrikaa waliin bal'inaan socho'aa turte. Ergamaa addaa garagaraa ramaduunis dhimmichi akka furamu dalagaa turte. Ambaasadar Pireezidaant Biden muudan kun abdii nagaa Itoophiyaa keessatti mul'ate hariiroo biyyattii waliin qabdu fooyyessuuf fedhii ishee agarsiisuuf tarkaanfii fudhatte jedhanii ka fudhatan jiru. Itoophiyaa fi Ameerikaan hariiroo dippiloomaasii waggaa 100 oliif ture qabu. Naannoo uummattoota kibbaatti riifareendamiin ji'a amajjii geggeeffamuuf deemu naannoleen Itoophiyaa gara 12 guddisuu danda'a. Murteen godinoota naannichaa 6 fi aanaalee addaa 5 keessatti fudhatamu kuniin naannichi waggoota 20 oliif ture diigamee naannoon haaraan tokko hundooftu taasisa. Hundeeffamuun naannoo jijjiirama akkamii fidaa akka jedhu irratti ogeessa bardheeraa naannoo kibbaa keessatti hojii kominikeeshinii hojjechaa turee fi amma waajjira miti mootummaa tokko keessa hojjetu obbo Dayyaa Modaalee dubbifne. አዲሱ ክልል የህዝብን ይሄ መልካም አስተዳደር ምን ናኖ ዳራኑ እንደፈሙ ረኮ ቡልቺንሳ ጋሪ ሐላ ከነረ ጅሩ ንዲብሰ ጀቹን ሸክሲሳዳ ሰበቢን ኢሳሞን ናኖ ከነ ካን ቡልቻ ቱሬ ፓርቲቹ መሰናዳ አንጋውንስ ሳኑማዳ ጅጅረምኒ ቡራን ጅራታ ትልማማ ጀዱ እንቀቡ ጅጅረምኒ ቡራን ዱፋ ጀደሜ ከነነ አብደተሙ ዮ ኢማመን ዮካን ፓርቲቹ ቡልቹ ጅጅረመዳ amma gaaffiin uummanni tajaajila qabu kan jiru caasaa gara gadiirraadha. Kanaaf gaaffiiwwan kana deebisuun kan danda'amu immoo dimokiraasiin akka lafa qabatuu fi itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuudhaani. Akkasumas malaamaltummaan akka hin dagaagne gochuudhaan malee naannoo kana waan uumteef jijjiiramni guddaan ni jira amantaa jedhu hin qabu. Tajaajila uummataa bu'uura godhachuun yoo ilaalle fooyyeessuun kan barbaachisu aanaa fi gandarratti bakka akkasiitti jijjiirama osoo hin fidiin naannoo waan digdeef jijjiiramni hin dhufu. Dhimmichi gama uummata hojjetee jiraatuu fi aanga'ootaatiin yeroo ilaaltu garaagara. Kanaan booda maqaa naannoo kibbaa jedhamuun jiraatu jedhama. Kanaan dura naannoo kibbaa keessa naannoon Sidaamaa baheera. Akkuma kanas kibbi lixa Itoophiyaa bahee hundeeffameera. Kanama murteen uummata irratti geggeeffamaa jiru ammoo giddu galeessa Itoophiyaa jedhamuuf ta'a. Heerri mootummaa naannoo sabaaf sablammootaa fi uummattoota kibbaa kan jedhu hafe amma heera naannoo giddu galeessa Itoophiyaa qophaa'aa jira odeeffannoo jedhutu jira. የማዕከላዊ ኢትዮጵያ በሚል ሌላ ህገ መንግስት እየተዘጋጀ ነው የሚል መረጃ ነው ያለው. Buni boba xirinyi keessa baa'u kiiloon tokkichi gabaa addunyaa irratti $600 oli baas. Itoophiyaan ammoo qabeen xirinyi kanaanii addunyaa irratti beekamtu. Haa ta'u malee bun xirinyi baay'ee mi'aawaa jedhan kana addunyaa keessatti beekamtee faayidaa maluuf adoon argatanii jirti. Agi Itoophiyaa xirinyi kan hin qabne Indoneeziyaan bun kanaan beekamtu. Xirinyiin kun hin garcaalu Itoophiyaa keessaa zibaadishitti oomishuuf ool. Baay'inaan gamlee Jimmaa Iluu Abbaboor keessatti argamti. Yuunivarsiitii Jimmaatti taana pireezidantii dhimmoota akadeemikii kataa'ee fi dhimkan qorataa kan jiru Dr. Tadesse Abtaamu ammayyuu taana waliin turti taasis. Buna diimaa xirinyi nyaattee gogaa isaarraa pirootiinii fi kaarbohaayidireet fudhatteetiyyuu utuu hin daakamin shamisiisaa hojii gadi baasti. Bunni pirootiiniin keessaa gadi yaa'ee dhume kun mi'aansa akka addaati. Buna addaati akka biyya keenyaatti buna xirinyiin nyaattee adda. Buna kataanii wajjin tokko miti. Maaliif inzaayimiin garaacha ishii keessa jiru buna sana keessa seenee pirootiinii jiru achi keessa jiru caccabsee gadi baasee ishiidhaa dhanna ta'eera la. Ishiin nyaatteetti
sana keessaa fayyadamti isheen. Buna immoo akka jiraatuma isaa gadi baasa. Gatii kana kan godhu hin jiru addunyaa kana keessa. Buna keessa jiru sana caccabsee nyaatee buna pirootiinii hin qabne gadi kan baasu faabrikaan kan buna hojjetu. Kana buna sana adda kan godhu. Yoo bunni pirootiinii hin qabne yoo dhufe akka wayii mi'aa'a. Sadarkaan bunaa maaliin ilaalama yoo jettani sadarkaa pirootiiniin inni keessa jiruun fayyadu ilaalama. Gatii kana sadarkaa adda addaa qaba jechuudha bunni qabiyyeen pirootiinii isaa. Kanatti biyya Indooneeziyaa keessatti xirinyiin xiqqoon tokko jirti amma hantuutaadhaan ol jirti. Ishiinis xirinyii jedhamti maqaan ishii. Garuu xirinyiin inni biyya keenya immoo hangaan guddaadha. Amma inni nyaatus galuudha. Gatii kana xirinyiin biyya Indooneeziyaa fi xirinyiin biyya keenya bunni jarri nyaata gadi yaatan konteentii isaa tokkuma. Konteentiin isaa tokkuma kooppiiloo akka biyya Indooneeziyaa jiru sun addunyaatti kan beekame sun bunni xirinyiin keenya buna nyaattee baasu tokkuma konteentii jira qabiyyee keessaa. Tole gatiinsaa baay'ee ol ka'aadha. Finjaala tokko $50 dhugama. Kiiloon tokko $600 isaa oli amma immoo ciraa mi'aa dhufeera. Egaa akkuma isin beektan immoo biyyi keenya zibaadii oomishuudhaan kan beekamtedha Itoophiyaa. Addunyaa keessatti number 1 lakkoofsa tokkoffaati. Zibaadii oomishuudhaaf qotee bulaan keenya xirinyii kana horsiisa. Gabareen tokkoon isaa boroosaaf immoo buna qaba. Gatii kanaatti namni xirinyii oomishu sun namni zibaadii oomishu sun xirinyii mana keessatti horsiifatee namni zibaadii oomishu sun yeroo isaa eeggatee buna diimaa kana yoo kenneefi hojii lama hojjetama jechuudha. Hojiin tokko zibaadii hojjetaa jira. Hojiin lammaffaan buna akka wayii mi'aawu kana baasaa jira. Sadaffaan immoo xirinyiinis irraa fayyadamti. Qotee bulaanis galiinsaa ol ka'a. Biyyis immoo kuntaala 100 erguutti buna kiiloo 3-4 erguu taala. Gatiisaa. Kana waan ta'eef gabaa uumanii uummata keenya qotee bulaa keenya itti naqanii haamlee kennanii fi gabaa barbaadaniitu karaatti deebisanii wanti kun madda galii addaa jechuudha kan yaade. Hagam bal'aadha. Hagam qonnaan bulaan beeka. Hagam irraa fayyadamaa jira. Kanaan dura yaalleerra namoota qotee buloota horsiisota xiriyyii kanaa wajjin taanee bareechinee oomishneerra. Garuu gabaan hin jiru. Gabaa kana nu uumaa jenneef iyyuu dhaabbata bunaaf shaayetti iyyannee dhaabbata ECS gabaanuu barbaade yoo kun ta'ee biyyiin fayyadamtii qotee bulaan hin fayyadamaa bineensichi fayyadama illee yaallee dadhabneerraa kanumaan abdii kutataa jira. Garuu hundaatti garuu gaaf tokko ka'uusaan oolu amma dhumaatti suuta inni itti deemna jechuudha. Xirinyi horsiisanii faayidaa kan irraa argachuu fi qaamonni bineensotaaf quuqaman falmii irraa kaasu. Haa ta'u malee Dr. Tadeseen xirinyiin bun sooratee bobba isii keessa faayidaan argamuun miidhaa bineensa kanaa irraan hin ga'uu jedha.